hayyamamaa ta'uu keetiif guddaa si galateeffataa. Baga nagaan dhuftee anaa dhufuun siin jedha. Baga nagaan eegdan Asiyaa fi qophiin OMN gareen OMN galatoomaa naaf feeruu keessaniif. Yaatillee ulfaadhu gaa. Meegaa Yahyaa akkuma beekamu jirli jaarsolii biyyaa fi akkasumas immoo abbootii amantaa miseensa 52 of keessaa qabu gara Tigraayitti imaluun qondaaltota naannichaa waliin erga mari'ateen booda galgala kana gara Finfinneetti deebi'uutu himama. Mi'aati kana akkamiin hordofaa turte eenyu fa'ii kan deeme miidiyaan gama sanaan jiru maal odeessaati akkamiin hordofte kana? Gaariidha. Dhugaadha. Namoonni kun eenyufaa akka ta'an bal'inaan maqaan dhahamne garuu abbootiin amantii akka keessa jiran mirkaniidha. Isaanis Haji Muftii Umar, Abuna Maatiyos, Kaardinaal Biraane Yesuus fa'aa, Paaster Tsaadiquu fa'aa. Jara kana akkasumas manguddoonni illee keessa jiranii walumaa galatti gara nama 52 akkuma jedhamee namoonni kun kaayyoon isaan deemaniif maali kan jedhu boodatti dhufnaa garuu immoo ofumaan kaka'umsa mataa isaaniitiin araara mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti buusuudhaa fi jechuudhaan qondaalonni mootummaadhaa dudubbachuu arginee turre. Dhugaan jiru garuu akkasiin mee kan akkamiin ilaalte ati fedhii isaaniitiin gara sanatti socho'anii kan jedhutu jira. Ati kan akkam jettame? Dhugaan jiru akkasii miti. Fedhii isaaniitiin otoo hin taane mootummaatu qindeessee erge. Mootummaan immoo muddama guddaa keessa jira. Kallattii naannoon Tigraay yeroo ammaa kana qabattee jirtutu mootummaa kana akka malee yaaddessee jira. Maaliif heera irratti hundaa'anii mirga jaraa gaafachaa jiranii filmaata yeroodhaan geggeessinaa namni nu dhaabu hin jiru jechaa jiranii. Sana biras dabree waan walabummaa Tigraay dhugoomsuudha erga haalli ammaatee adda baanee jiraachuun wayya waan jedhu tokkotti deemaa jiran jabeessanii faranjoonnis kana argaaranii yaada kanas kan kaase irra guddaatti kan odeessa qabutti faranjoota mootummaa kana warra gorsutu Tigraayin araarfattu malee nagaan argattu waan jedhu tokkotti manii hangam akka haalli biyyattiidhaa dhugaan isaa kana ta'ee akkasitti amanan garuu nama ajaa'ibaa Tigraay qofa miti biyya sana irra guddaatti rakkoon biyya sana hudhee qabee jiru rakkoo uummata Oromooti. Garuu mootummaan naannoo Tigraay heerarra dhaabbatee akka naannoo isaatti of adda baasee mirga isaa kabachiisuudhaaf itti deemaa jiraachuu sanatu mootummaa biltsiginnaa akka malee rifaasiseera. Kanaafuu akka waan abbootiin amantii kunii fi manguddoonni ofii mari'atanii matumatti kophaatti deemanii araaraaf waan kana godhanii tokkotti odeeffata malee dhugumatti ofumaaf godhe garuu akka barbaadame sana hin taane bu'aan araarichaa milkoofne gabaabumatti. Egaa bu'aa araarichaa wajjiniin wal qabatee mee dhimmoota furamuu qabu irratti deemneetu hirmaachuudhaan furra kan jedhu ni ture. Egaa jilli kun gara sanatti kan deeme kan jedhamu pireezidaantiin itti aanaa naannichaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waltajjii marii uumuun yoo barbaachise akka sadarkaa biyyaatti kan paartilee siyaasaa fi sabaaf sablammoota hunda hirmaachise taasifamuu qaba malee dhoksaatiin Tigraayitti wanti ta'u hin jiru jedhanii akkamiin ilaalte kana? Yaa sirriidha ibsaa itti aanaa pirezidantiin naannoo sanaa dubbate kenne argeera. Biiroon kominikeeshinii Tigraayis gabaaseera. Miidiyaan jiraas Tigriinyaadhaan dabarseera. Wanni achi keessa jedhame guddaan akkuma atuu jette kophaatti Tigraay qofa wajjiniin araarri taa'amee bu'aa fidu hin jiru. Rakkoo nama biltsiginnaan seentee jirtu humnoota federaalistii ta'an hunduma wajjin waan ta'eef hundumaa hirmaachisuu qabaa guutuu biyyaatti walta'iinsi biyyoolessaa wayii tokko yoo godhame malee rakkoo kana keessaa bahuun hin danda'amu. Addatti Tigraay wajjin dhoksaatti sanuu dhoksaatti wanti kun kan godhame wanti adda nama adda baasu maali? Araarri yookiin mariin irra godhame kunillee abbootiin amantiif manguddoonni kun yeroo deeman miidiyaan akka galma sana hin seenne qaamonni hawaasummaa adda addaa naannoo Tigraay keessa jiranu akka affeeramanii achirratti hin argamne godhameeti. Kophaatti qaama mootummaarraa hokkalamee ergame araara jedhamee ergame kanaafi qaama mootummaa naannoo Tigraay qofatu wal argee dubbate. Kunis Tigraay keessatti yeroo ammaa kana falmii yookiin immoo gaaffii guddaa kaasee miidiyaan Tigraay keessaa Dimtsa Wayyaanees ta'ee Tigraay Miidiyaa Haawus kan gabaasaa jiran mormii uummataati. Uummanni waan kana balaaleffateera. Maaliif kophaatti ta'e, maaliif dhoksaa ta'e, maaliif iccitii ta'e
Maaliif miidiyaaleen akka seenanii gabaasan dhorkame qaamonni walaba ta'an irratti akka hirmaatan maal dhorkame kan jedhu sun gaaffii gurguddaa kaasaa jira yeroo ammaatti jechuudha. Ayyee ulfaadhu egaa hordoftoota daawwattoota keenya toora bilbilaa keenya irratti bilbiluudhaan gaaffii obbo Yahayaaf qabdan kallattiidhaan dhiyeeffachuu dandeessu. Irra deebi'uudhaan bilbila keenya si yaadachiisuudhaaf +1 jennee kan jalqabnu 02 661 irratti bilbiluudhaan gaaffii qabdan kallattiitiin gaafachuu dandeessu. Meegaa gara haga daawwattoonni keenya bilbilanitti obbo Yahayaa gara marii keenyaatti itti fufna. Mee ati afaan Tigraayis waan beektuuf gamasii wanti odeeffamaa ture yoo jiraate fakkeenyaaf Getaachoo Raddaa fa'aa wantoonni haasaan inni taasise utuu jilli kun gara sanatti hin imaliin dura wantoonni taasisallee marsaalee miidiyaa irratti deddeebi'aa ture. Akkamiin hordofaa turtee afaan Tigriffaallee dhageessaatii wanti dhageesse wanti qindeeffatte yoo jiraate? Getaachoo Raddaa fuula feesbuukii isaa irratti waan katabne dhimma kanarratti hangam beekutti hin katabne. Garuu yaada kennate qaba. Yaada miseensota jira kan jedhu marsaalee miidiyaa irra deddeebi'aa turan. Miseensota koree hojii raawwachiiftuu TPLF keessaa tokko inni isaa fi Debretsiyoon kuma kana pireezidentichi ibsi jarri kennaa jiranu miidiyaa adda addaa irratti kennaa jiranu waanuma reefuu ibsa isaanii keessatti bahe sana kan calaqqisuudha. Tigraay wajjin addatti rakkoon dhalatee wahii tokko akka hin jirre yookiin immoo Tigraay lola banuu fi Tigraay kana goote sana goote wanti jedhamu sun akka inni soba ta'ee fi kaayyoodhumti araara kanaayyuu immoo maalii fi kan jedhu tokko gaaffii guddaa akka qabanu kaasaa jiran hoogganoonni isaaniis kun jechuudha. Dhugumatti amma araara barbaadameet immoo shira wayiitii fi kan jedhu qorachuu qabnaa kan jedhu qaban. Wanti amma gaafachaa jiranus kana dhuguma araara barbaadame yoo ta'e qaamota biyyattii kana keessatti adeemsa biltsiginnaa mormaa jiranu humnoota siyaasaa mormaa jiranu keessumattuu waan gara Oromiyaa keessatti ka'aa jirus maqaa dhahaa jiranii ajjecha hamaa ta'aa jiru waldiddaa uummata Oromootii fi mootummaa biltsiginnaa gidduu jiru argaa jiranii araara dhugaa yoo barbaadan humnoota kana wajjiniin walitti dhufnee teenyee hegeree biyya kanaa irratti araaramuu yookiin mari'achuu qabna malee addatti dhoksaatti Tigraay wajjiniin wanti godhamu hin milkaa'u kan jedhu kaasaniiru. Inni kun yaada deeggaramuu qabudha hundumaanuu jechuudha. Haa ta'u malee Tigraay amma waan jechaa jirtu guddaan jarri Geetaachoos haa ta'u kan biraa wanti jechaa jiran filmaata irraa akka hin dhaabbannedha. Kana mirkaneessanii kaa'aniiru. Filmaata as deemuu yeroo isaa eegnee hanga maal jedhan irra fakkeenyaaf hanga maskaram 25tti filmaata keenya ni raawwannaa ni geggeessinaa kan ammoo kan nu dhaabuu danda'u hin jiru jechaa jiran. Mootummaan kunis kan inni rifatee jiru yoo Tigraay akkuma jette kophaatti naannoon sun filmaata kana kan geggeeffattu ta'ee kutaan biraa Itoophiyaadhaa kan dhorkamu sababa koronaatti qabamee kan dhorkamu ta'ee biyyi kuni naan hin bultu warri kaanis fakkeenya Tigraay ilaalaniiti. Kanneen akka Oromiyaa fa'aa uummanni boqonnaa nuuf hin kennu yaaddoo jedhurraa Tigraayin haadhoosaa warra amma falmaa jiru lolaa jiru ifatti filmaata geggeessina maal fiddu jechaa jiru sana irraa jalqabuu qabnaa jara araarfannu malee warra kaan afaan qabuu hin dandeenyu kan jedhuun itti deemaa jira mootummachi. Jarri hoogganoota Tigraay immoo kan jechaa jiranu kun tasuma milkaa'uu hin danda'u kan araaramnus yoo ta'e filmaata keenya geggeessaa dhimmoota biroo irratti wanta gargar nu baasaa jiru irratti waloodhaan waliin hunduma wajjin hirmaachifnee mari'achuu qabna. Meegama hawaasa keenyaatiin yaadni tokko tokko kan ka'aa jiru jira. Akkuma argaa jirtu gadadoo hidhaa ajjechaa fi dhiibbaan Oromiyaa irratti hedduu hammaataa jira yeroo ammaa kanatti. Uummata harka qullaa meeshaa of harkaa hin qabne ajjeefamaa fi dararamaa jiru dhiifama gaafachuun otoo malu qaama of danda'ee rakkoo isaa ofirraa ittisuu danda'u yookiin qolachuudhaaf humna qabutti jaarsa hammana baay'atu 52 ta'u erguun kuni inumaayyuu uummata aarsee waan tokko tokko komii kaasisaa jira. Kun sirrii mitii kan jedhanis jiru. Silaa kan gaafatamuu qabu qaama du'aa jirudha kan kana jedhantu jira. Ati akkamiin ilaalte kana? Kun komii sirriidha. Komii qofatu hin taane taajjabbii sirriidha kun. Lolli guddaan yeroo ammaa biyyattii sana keessatti deemaa jiru humna Oromootii fi humna mootummaa gidduutti. Humna Oromoo keessaa warri hidhatee jiru mootummaa sana lolaa jira. Deeyilii lola guddaarra jiranii
warri karaa nagayaas paartiileen siyaasaa karaa nagayaan jiranus ta'e uummanni walii galatti mootummaa kana diduurraa guyyuu ajjeefamaa jira jechuudha. Deeyilii dhiiga Oromoo dhangala'aa biyya sana keessatti waan nama gaddisiisu guddaan mootummaan kun erga dhufee guyyaa guyyaatti Oromoon dhiigni isaa dhangala'aa jira jechuudha. Guyyaa tokko dhiigni